sagantaa dargaggootaa. Hai mee usa teeysan tunis baasa sabo duruu gatteeysanii haqaaraa jimaadhaa if jidduu keeysanii duruu dinqa guttanii dhiiraa dhalaan tarree galtanii yaaboo fayyaade abarcaa uwwiftanii bar silalleettu waana jalan galtu shakkaatumaan dhufee akkuma tahettu hashara owwaa fi ijabanaati yaase dhiise hundasiitu. Hai sabamaa calliftan tuffitiyyaa fi moo dhugaan na wallaaltan yoo nammufattanis himadhaa waan taatan wal beeynama walin beeynu abaluu qofaa mi'ee isin hundinu ha walin beeynu eegatana jettan ammas walin taanu ammoo haqallee ni qabdanii wal wallaaluu keenyaaf tiyya balleeysaanii dhuguma namni nagarreenaa qaamaan sosso'u zaahirittaas bahee ummataan haasa'u reediyoo keeysatti kaniin iyyee oo'u ifumaa kokkoflee fedhus kofalchiisee akkaan fedhe ta'u hoggaan aara qabuus nam garii komadhee dubbiin mataa dha'u tumbar hujiitii yaaduu bakkamaa ta'u isinoo maal taatan maaltu isin goosa gariin haasawa koo sirritti caqasa kun naquban qabu xaaqaadha baqaysa gurra jala suuqee afaan akka wiissaa kunis numata garaabaa goggoytuun hancufa booreeysa jira ammaas kan reediyootum haasawuma kiyyaaf shakaree muddamu dhakaa dadhabateen dubbii irraa elmu qorqor jannaan olii fi qaqqabee uleen irra deemu gudeenan jajina addaanii wallaaletaniin irraa dhiisuuftaniin irraa himu hoo waa baasa qabdu isinumaa miti kan ijaannan arkin bilaash na faradu Abdusalaam Mahammadaas san ijaarsa furdaa gabaa baasan mooluudhaas ni qaba kan buqqee fakkaatu yoo tuqan ni caba way arrin addeenya jibrii buqqee fakkeenya jechaan hamattan waaninaan hin qabneen maaliif na komattan isinimi kan tana haasaasu anuma hamachuuf kan hojuum lakkesu aga sani gumgumtanii antana dubbannaan mataa mammartanii anu yoomiin aaree tanaaf nyaattanii antiyyaa dubbadhee ceephootoo buufadhe feetan hiraartanii feetan kofaltanii namuu akka fedhe he tana sirra laallu eega jettanaaf shir gulii walin loolluun silaa duydaan gala garaaniif dadhabee yaa kukkullee ayyaa yaa babbareedduto isiinumaa jechaan takkitti arraaga firtittiif qabe. Harka fuunee akkam jirtan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaa dargaggootaa Orraa Saftii Har'aatiif reediyoo Itoophiyaa qophii afaan Oromoo damee Hararrirraa walitti qindeeffannee gurra keessaniin gahuudhaaf istuudiyoo teenyatan Harar Bootteetti argamtu seenneet jirra. Ammarraa kaafnee turtii daqiiqaa 50 isin wajji taasifnu keessattis kurfiilee dhandhama gumaata sansakkaa fi asoosama jedhaman sirboota mimmi'aawoodhaan dabaalleetii wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina hamma xumuraatti nu faana tura nu hordofaa kan isiniin jennu qopheessitoonni Zakkariyaa Miyyee Adam Mahammadii fi Anis Absalaam Mahammad ogeessi teeknikaa manni azwaal daanyee waliin taaneeti wal qunnama gaarii. Akka tartiiba sagantaa keenyaatti qabiyyeen jalqabaa kurfaawa dhandhama jennuun arraafis goofatawwan gaggabaaboodha qabna. Mega dari keessa jirtanii namayyuu naamusaan tataan isiniin namayyuu naamusaan tataati hojii mana kalee isinii kanneetiin tureeme. Kun laal barsiisa laal kun laal hojjettee jirtaatis. Hai caalaa duubatun wahii teeti barruun tun teetii miti kam hai abbaa keetti si hojjete malee teetii miti inje caalaa tun. Wallahi billahi barsiisa abbaan kiyya naan katabne ifumaaf hin katabee fide. Akkamitti ani hin argu tun abbaa keetiitiin inje. Lakkii bar wanni akkas isiniif fakkaateef qalama ishaati waan hin barreesseef.
beeytaa yeroon gaafa sirna dabree san keessa. Sirna dargii san keessa ji. Qaa'idaanuu dubartoota kana walitti qabaniiti. Waldee dubartoota jedhanii hundeessa. San qofaa saboo atiis kaa maabara isaanii ijaaranii fi isinii fi abbaan warra keessaniitis walqixa isin walqixa jaaniin. Mirgi keessan bakkuma hundattuu walqixa jedhanii dhaadatan. Walqixa isin hundinuu jaaniin osoo mirga keessan jaanii wayyaadhaa miti. Duuba kalaqa maaltu uumame laa? Maarree haati warraa waan guyyaatti himan. Halkan kaabbaa warraatiin itti baaste beekte. Hoggaa wal cinaa kishif jaan gaattisaa. Arra booda jetteen arra booda bakka hafteette wali naafe'ate walqixa jechaani bulte halkan guutuu. Haya. Ganama ni bare. Caayaatu ooyiruu jira beekte. Ooyiruu ni dhaqe. Ooyiruu keessatti beektaa. Dongoraa isaa kana guddoo tokko qabu. Haya. Hoggaa dongoraa kana fuudheetuma lafa qarxaa tanaa jira beekte. Buraanaadhaas qabdu. Foggoo deeggarsu qe'oolle. Ni wallaahi bar itti gad kanatti. Numaatu hanga zeenyaatti itti gaffite. Irraa waggaa taa'ee cinaa taa'eeti qaama hojjera. Haya. Haadha maamma jeen amma. Haya me. Mee kootu jeen. Isiidhaan ooyiruu manaa eegayyaame ooyiruutti beekte. Na wajji dongor jechuun ni baatu. Osoo kas jeeni wayyaa miti. Mee dongoraa sanis cinaa fidiiti. As gamana naa dhaabi fuula kiyya kana dura jeenka. Haya. Hoggaa isiin takka asiin buta jettee as harkifte dongoraan. Walumaan kombolan. Osoo waliin kombolan wayyaami dongoraan lafa keessa dideetuma jala kanaan ka hafuurirra. Barree. Fummaan jeenirra. Talamadaa deebite. Haya. Ammaas ni harkifte niin fuudha jettee. Hoggaa harkifte. Ammaas akkasumatti maa harkaan miliqirre. Xarra goote ammas. Hoggaa isin goote. Jettee amma gaa waan jettus wallaalteeti. Sa'aan taniin jetteen ifi taa'an keessan keenyarra guduunfaadhaa maan jeniin. Si magan setti magan. Kan dhageeffachaa jirtan kun sagantaa dargaggoota reediyoo Itoophiyaa qophii afaan Oromoo damee Hararraa tamsaasamu akka tartiiba sagantaa keenyaatti ammaan tana yeroon kan kurfaawa gumaataati. Gumaataa irraatiif qabiyyeewwan xixiqqaa sadii wal duraa duubaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Qabiyyeen jalqabaa ergaa xaliyootaati. Dubagaa torbaanumarraa as kunne kanatti xaliyoonni keessan kallattii adda addaarraa hedduudhaatu nu harka ga'ee jira. Kana keessaa har'aaf hamma tokko gulaalee kan walitti qindeeffate Adama Hammadiin. Subscribe Ahmed Mummee Awwadaa irraa waliin taatu jechaadhaan yaada tokko nu ergee jira. Jaalalti lama bakka takkan taatu. Rabbi jaalachuu, dili jaalachuu, iftuulummaa jaalachuu, gaarummaa jaalachuu, hammaachuu fi gaarumuu dholaalaa. Shiftoomanii nagaa jaalachuu, fayyaa jaalatanii dawaa jibbuu, waan waliin taane wajjin deemne laala. Ahmed Mummee yaada biraatis kanumarratti dabalee jira. Nama haala lama qabu rabbiin ni jaalata. Ka sodaa rabbii qabu, ka amala gaarii qabu. Nama haala lama qabu namni ni jaalata. Kan kennaa kennu hanguma qabuun ka jiraatu. Nama haala lama qabu ollaan ni jaalata. Fuula gaarii tola ooluu. Ka haala lama qabu obboleessi ni jaalata. Gaarii hojjechuu hamtuurraa fagaachuu jee jira. Ahmed Mummee hirmaannaa isaatiif ni galatoomfanna. Leezii Alishoo Usmaan Anaafadis magaalaa Bokkorraa walaloo shaggooyyee takka nu ergee jira. Adal hin bu'ini miila fardaa malee heeruman oolanii nama sarda malee. Keemanni jaaramee leexoon ajjeerame ar'a malee kee maqaan shaarame. Rooba bitaan roobee mirga maal gaafattaa hamarti jaalalaa taminaa baafattaa. Dunfuree hin haadinii mataan ni fokkataa waan dabre yaadinii garaan ni onnataa. Ibiddaan bobeessaa jalaan barbadeessaa waan naannoo balleessaa guftaan hin fageessaa. Sareen hirphan qabdu mucucaatteen kuftu hujiin warraan dhumtu hulaa cufteen dhuftu. Qamisa koo burree kan wajjin gurgurree duniyaan dubrumaa osoo wajjin turre. Fadis quluun qabu qulullittii malee wayyaan ni heerumte muruqillittii malee. Jeedalluun galgalaa eegen lusaallusaa simbaanuu hin aarin yaa jarmal faanusaa muudana masnuun hulaa duraa ziqeetu mannuu ilkee lamaan duraa jechaadhaan leeziin nu barreessee galatoomi jennaan.
ifgaafadhu mata duree juun Jamaal Umaree Alii aanaa fadisirraa walaloo takkanuu ergem. Ifgaafadhu dafii bakka ramaddii kee hojjetaa ummataa ta'uu fi dhiisuu kee nageenya lammii keef waardiyaa dhaabbachuu kee ashkara ummataa ta'uu kee irraanfattee tasa bakka jirtu gonkumaa dagattee dantaa mataa keetii galii kee godhattee waaroo iftuulummaa keessatti hagoogamtee barcuma arkattee humna keetiin arkatte seetee ittiin dhaadachuun seera yoo cabsite kophaa fiigaa jirtaa ummataan jibbamtee mattaan golgamtee dhugaa dhoksuu yaallaan dafka hiyyeessaa horiin ukkaamsinaan abbaa qabeenyaa qofaaf waardiyaa dhaabbannaan ilmi abaluu fira kiyya jettee amantii fi qabeenyaan nama addaan hirtee murtii sobaa laattee seeroo jellistee guddinni keen jiru hudhatti ifan biftee firaa fi gosaaf jettee yoo nama addaan qoodde gonkumaa hin dagatin waalamaan baduu kee cubbuudhaan faalamtee rabbi guddaa dhabuu kee boolla siliqimsu ifi qotachuu kee bakka awwaalcha kee qotaa jiraachuu kee gochaan koo ka hin beekamu jettee ifin sossobini nattin dhaqqabamuun nattin dammaqamuun hujii malee kijibaan hin jiraatini hoogganaa bira dhayxee hojjetaa akka keetii maqaa hin balleessini sirreessi hojjedhu hujii kee kabaji rakkoon ummataa rakkina kooti jedhi gaafiin si gaafadhe sirritti deebisnaan adaadaa fi eeysumaan dubriidhaa fi firummaan lammii hin qooddu taanaan fedhii keetirra kan ummatichaa dursinaan mirga dhala namaa wal qixxeen ilaallaan dhugaa barbaaduuf tabba buutee baanaan yakkamaa saaxiluuf if cuunfitee hojjannaan kaayyoo fi tarsiimoo kee ummaticha taanaan yookiin ni arkatta nageenyinis ni bu'a ummanni misoomaaf waliigalteen bobbahaa biitii guddannaan atis ni guddatta kanaafuu loogii firraa dhiisi qajeelfamni kee seera ta'uu ibsi qulqullina hujii keetii gochaan mirkaneessi hojjetaa ummataa ashkara ummataa ta'uu kee agarsiisi jeeti Jamaal Umaree walaloo barnoota qabeessa tana nu ergee jiraati.